Rogeessi Ijiptii dhimma hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa irratti miidiyaaleen Ijiptii uummata isaanii sobuu saaxile. Hojii ajandaalee waliigaltee waloo uumuuf dandeessisan adda baasuu xumuraa jiraachuu Komishinarri Komishinii Marii Biyyaalessaa ibse. Dhaabbileen gurguddoon Yuunaayitid Arab Emireet Itoophiyaatti investimentii godhuuf fedhii qabaachuu ibsuu dabalatee dhimma filannoo biyyaalessaa fi vaayirasii marbargee qaama oduu keenya kan arraatee amma oduu bal'inaan. Rogeessi Ijiptii dhimma hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa irratti miidiyaaleen Ijiptii uummata isaanii sobuu saaxile. Dhimma hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa irratti miidiyaaleen Ijiptii odeeffannoowwan dogoggorsiisan fayyadamuudhaan lammiilee sobanii jiran ja'an ogeessi Ijiptii Haamidii Suleyman. Haamidii Suleyman poodkaastii faanaa afaan Arabaa waliin turtii taasiseen hidhi guddichi haaromsi Itoophiyaa Ijiptii fi Suudaaniif yaaddoo tokkollee kan hin qabne tahuu ibsan. Hidhichi humna haayidroo elektirikii kan maddisiisuu fi humna erga maddisiiseen booda bishaan adeemsa uumamaa isaa haala eegeen gara biyyoota yaa'aatti kan deemu waan ta'eef Ijiptiifis ta'ee biyyoota yaa'aa biroof yaaddoo kan hin qabne ta'uu himan. Odeeffannoowwan waa'ee diigamuu hidhichaa fi yaaddoo nageenya bishaan Ijiptii ilaalchisee tamsa'an sirrii akka hin taane dubbate. Itoophiyaan nageenya tumsaa fi Ijiptii waliin hariiroo gaarii qabaachuuf fedhii dhugaa akka qabdu hubachiisuu ibsan. Akkaataa mootummaan Ijiptii uummata biyyoota Afrikaa biroo itti ilaalu sirrii akka hin taanes qeeqe. Hidhi guddichi haaromsi Itoophiyaa irra dabree piroojeektii guddaa Afrikaa akka ta'etti kan ilaalan ta'uu ibsan. Hidhichi guutummaa Afrikaatti dhiibbaa gaarii kan uumu ta'uu kaasanii Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuun guddina dinagdee isiin cimsitii ja'an. Tattaaffii mootummaan Itoophiyaa dameewwan qonnaa fi bu'uuraalee misooma ariifachiisuuf taasisuu daawwachuus ifoomsan. لذا أنا لما كنت بتابع هذه المشكلة في البداية نظرت ليها من نظرة أنا أفريقي أنا أسود. لماذا هذا التعنت؟ نظرة الحكومة الأثيوبية الحالية تريد نهضة حقيقية وأنا بشاهدها وأنا ماشي بشوف. Hojii ajandaalee waliigaltee waloo uumuuf dandeessisan adda baasuu xumuraa jiraachuu Komishinarri Komishinii Marii Biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Ara'aayaa beeksisan. Komishinichi hojiilee hanga ammaatti hojjetamanii fi bu'aalee argaman hawaasa idila addunyaaf ibsaa jira. Saganticha irratti komishinaroonni Komishinii Marii Biyyaalessaa ambaasadaroonni bakka buutonni dhaabbilee idila addunyaa fi keessummoonni biroos argaman. Piroofeesar Masfin Ara'aayaan wayita kana nageenya waaraa tasgabbii fi dimokiraasii mirkaneessuuf furmaata marii irratti hundaa'ee fiduuf hojjetamaa jira ja'an. Kanaaf ammoo komishinichi adeemsa sagalee hunda itti dhagahamu hammataa fi hirmaachisaa ta'e hordofaa jiraachuu kaasanii hojimaatilee bilisaa walabaa fi amanamummaa qaban hordofuun hojjechaa jiraachuu dubbata. Karaa hirmaachisaa ta'een hojii ajandaalee rakkoolee Itoophiyaa irratti waliigaltee uumuu ni dandeessisu jedhamu adda baasuu xumuraa jiraachuu ibsan. Hojiin ijaarsa mootummaa cimaa bu'a qabeessa akka ta'uuf hojjechuun kallattii xiyyeeffannoo biraa ta'uu ibsanii jiraachuun gabaafame. Dhaabbileen gurguddoon Yuunaayitid Arab Emireet Itoophiyaatti investimentii godhuuf fedhii qabaachuu ibsan. Dhaabbilee gurguddoo Yuunaayitid Arab Emireet keessaa tokko kan ta'e SBK Business Group Itoophiyaa keessatti dameelee adda addaa irratti investimentii godhuuf fedhii cimaa akka qabu beeksise. Yuunaayitid Arab Emireetitti ergamaan addaa fi aangawaan mootummaa federaala Itoophiyaa kan tahan ambaasaddar Jamaal Bakar hundeessaa fi abbaa qabeenya dhaabbatichaa Sheekh Sultaan bin Khaliifaa bin Zaayid Al Nahyan waliin har'a Dubaayitti mari'atan. Ambaasaddar Jamaal Bakar marii kanarratti Itoophiyaan haaromsa diinagdee biyya keessaatiin investoroota biyya alaatiif haala investimentii mijataa fi hawwataa ta'e uumuu isii hubachiisan. Akkasumas karaa naannoo daldala bilisa ardii Afrikaatiin daldalaa fi loojistikii Afrikaaf bakka investimentii giddugaleessaa ta'uu abbaa dhaabbatichaaf beeksise. Paakeejii onnachiiftuu kallattii hedduu qabu mootummaan investoroota naannoowwan xiyyeeffannoon qophaa'aniifis bal'inaan ibsan. Sheekh Sultaan bin Khaliifaa bin Zaayid Al Nahyan gama isaaniitiin tarkaanfii Itoophiyaan damee dhuunfaan jajjabeessuuf fudhattee hordofaa turuu isaanii beeksisan. Dhaabbatichi dameewwan orienteeshinii investimentii isaa wajjin walsimuu adda baasuun kaapitaalaa fi ogummaa guddaa Itoophiyaa keessatti bobbaasuuf qophii ta'us mirkaneesse. Dhaabbatichi Itoophiyaa akka wirtuutti fayyadamuun qooda guddaa gabaa naannichaa qabaachuuf kutannoo akka qabus ibsan.
Ambaasaddar Jamaal Fedhii SBK Guruppii Itoophiyaa keessatti investimentii godhuuf qabu dinqisiifannaa qabu ibsuun deeggarsa mootummaa guutuu ta'e isaaniif mirkaneessanii jiru. Xumura marii kanarratti gareen teeknikaa waloo hundeessuun pirojektoota investimentii adda baasuu, caaseeffachuu fi hordoffiin hojiirra oolchuuf gargaaruu akkasumas yeroo dhiyootti daawwannaa investimentii dura Itoophiyaatti taasisuuf qophii tahuu ibsan. Filannoon waliigala Itoophiyaa torbaffaan waxabajjii takkaa 2026 akka taasifamu murtaa'e. Filannoo waliigala torbaffaa bara kana gaggeeffamuuf guyyaan sagaleen itti kennamu baatii waxabajjii takkaa 2025 yookaan caabsaa 24/2018 akka ta'u boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa beeksise. Boordichi sagantaa filannoo waliigala torbaffaa bara kanaa ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef guyyaa har'aa kenneen beeksise. Dura taa'aan boordii filannoo biyyaalessaa Aadde Meelaat Warqee Haayiluu ji'oota dabran keessatti hojiin hedduun hojjetamuu hubachiisuudhaan kanaanis sirni dijitaalaa galmee paartiilee fi dhuunfaa akkasumas filattootaaf ta'uu diriirsuu beeksifte. Dabalataanis galmee kaadhimamtootaa fi dorgomtootaa ilaalchisuun sanadoota barbaachisan dhiyeessuun barbaachisaa akka ta'an eeran. Akkasumas boordiin filannoo paartiilee sanada galmee isaanii muddee 17/2025 hanga ammajjii takka 2026 akka dhiyeessanis kan hubachiisan Aadde Meelaat Warqee galmee dorgomtoota immoo muddee 10 irraa eegalee hanga ammajjii 10/2026tti kan gaggeeffamu ta'uu ifoomsite. Haaluma kanaan boordiin filannoo paartii Simraatiif beekamtii kenne. Boordiin filannoo biyyaalessaa paartii walooma dimokiraatawaa Tigraay kan pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay duraanii obbo Geetaachoo Raddaan durfamu akka paartii siyaasaa naannootti fudhatama kennuun galmeessuu beeksise. Paartiin Simraat aangawoota paartii adda bilisummaa uummata Tigraayin kan dhaabbate yoo ta'u, pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay duraanii fi gorsaa dhimma gaanfa Afrikaa muummee ministeera Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaas akka pirezidaantiitti filee jira. Paartiin galmee beekamtii guutuu boordii filannoo biyyaalessaa biraa argate kun Tigraay keessatti kaayyoo siyaasaa haaraa fiduuf kan hojjetu ta'uu fi qeeqaa abuutii fi adda waa'ee irraa dhiyaatuufis deebii maluu dhiyeessuuf hojjechaa jira jedhan. Biiroon Fayyaa Oromiyaa hawaasni vaayirasii Maarbarg ofirraa ittisuuf tooftaalee ittisaa fi to'annoo vaayirasichaa hojiirra oolchuu akka qabu dhaame. Magaalaa Shaashamanneetti tooftaalee ittisaa fi to'annoo dhibee vaayirasii Maarbarg irratti sagantaan hubannoo uumuu gaggeeffame. Hoogganaan itti aanaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa obbo Darajjee Abdannaa saganticha irratti haasawa taasiseen vaayirasiin Maarbarg kan namarraa namatti daddabruu tuttuqaa dhangala'aa garaagaraa qaama namaa keessaa bahuun ta'uu hime. Hawaasni fayyaa isaa tiifachuuf maloota ittisaa fi to'annoo vaayirasichaa Maarbarg hojiirra oolchuu akka qabu hubachiisan. Mallattooleen akka dhukkubbii mataa, dhaqna gubaa, dhukkubbii buusaa balaqqamsisuu, qaama lallaaffisuu fi dhiigni kutaalee qaama hedduu dhangala'uun isaanii ijoo ta'uu eeran. Naannichatti vaayirasii Maarbarg kan hin mul'anne ta'us sababa naannolee ollaatti mudateef of eeggannoo cimaa taasisuu kan gaafatu ta'uu akeekan. Vaayirasicha ittisuuf to'achuuf ogeeyyiin fayyaaf leenjii kennuu fi dhaabbilee fayyaa keessatti qophii barbaachisu hundi xumuramuus eeran. Sagantaan hubannoo uumuu kunis marii paanaalii fi deemsa miilaatiin gaggeeffamee jira. Eegan kabajamtoota hordoftoota OVM oduu fi odeeffannoo narraaf jennee walitti qabannee kan hanga ammaa ture sagantaa birootiin hanga walitti deebinuu nagayaan nuuf tura.